Hooggansi mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Luba Balaay Makonnin sanada sobaa fayyadamuudhaan doolaara miliyoona 6,50,000 daddabarsaa turan jechuun shakkamanii kamisa kaleessaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Mana amantichaatti itti gaafatamaan qajeelcha piroojeektilee waliigalaa akka ta'an Malaaka Hiwoot Qomoos Abbaa Waldeesseefuu BBC'tti akka himanetti lubni Balaay kan to'ataman dhimma hojii mana amantichaa wajjiniin wal qabatu miti jedhan. Waa'ee Komaatii olaanaatu dubbise qulqullina sagalee dursinee dhiifama isin gaafanna. Gatoota manii booda dhageenya dhaqee gaafanne dhaqeen gaafanne immoo hundumaa natti itti caalchisanis ilaaleen ture waan itti dhaqqabaman maqaan isaanii sirra hin jiru, mallattoon isaanii sirra hin jiru, lakkoofsi baankii isaanii sirra hin jiru. Dhumarraayyuu maqaan isaanii keessa hin jiru. Waraqaa sana akkatti qabatanii argamuu isaanii qofa bichaadha akka hojjetan isaanii gaggatti. Waa'een isaanii asirratti hin mul'ate kanumaafuu warri adda addaa immoo maqaan isaanii warshaa adda addaa warri qabu qabeenyas maqaan isaanii irra jira. Isaan argamne haga isaan argannetti jedhanii malee maqaa isaaniitti wal ga'u jiru. Torban tokkotti gaafatanis haga warri sun argamutti jedhaniiti malee isaan waasiidhaan ba'uu danda'aniiru. Maallaqi sun kan eenyuti? Doolaara miliyoona 6,50,000 jedhame kun. Inni maallaqa argamee maallaqa waliin qabamee jedhamu kun soba inni maallaqa waliin hin qabamne cheekii waliin hin qabamne an qabame xalayaadha. Xalayaa baankii Afrikaadhaa barreeffame isa qabatee xalayaa sana irratti malee akkuma uummanni yookiin feesbuukiin adda addaa odeessu kan maallaqa qabateetii miti an qabame kun soba ta'uusaa ilaaleedha. Keessi chaarjisaniis ilaaleedha. Horiidhaan wal quunnamsiisu qabu. Wanni isaan mana baankiitti xalayaa qabatanii dhaqan sun maali? Akka kaffaltii kabalanii kan jedhani warri isaan kanaan dura dhiqaalaaf ijoollee beekanii gurbaa tokko bataskaana adda addaatiin gargaaraa ture kanaan dura kafaltaa naa kafaluu dideenaan gargaara naannoo gargaareedhanii kadhatanii akka gargaaruudhaaf waliin deeme malee seenaa kanas inni kana keessa hojii kana keessas hin dandeenye. Maallaqichi kan mana amantaati? Maallaqi miliyoona 6,50,000. Mana amantaa waliinis waliin kun kan abbaa dhuunfaati. Maallaqichi kan nama dhuunfaati? Maallaqi jedhame kan nama dhuunfaati. Hojiinis kan gaafatan xalayaanis kan nama dhuunfaati. Maallaqni kan nama dhuunfaati malee bataskaana waliin wal quunnamsiisu hin jiru. Dhimmi isaan baankii dhaqaniifuu dhimma mana amantaa wajjin wal qabatu ni miti? Miti dhimma bataskaana waliin wal qabatee miti. Inni akka bataskaanatti simiti an deeme akka dhuunfaa ofiitti deeme malee bataskaanaa deemee bataskaanichis kana keessa wanni tokkos maallaqni gadeen jiru ibsas gara fuulduraa ibsas hin kenne. Tari maallaqa doolaara daddabarsaa turanii ka jedhu namooti kaasu. Maallaqa hamma kanaa Qees Balaay hin qabu moo kan mana amantaa dabarsaa turan moo wanni jedhame kun soba? Soba hundumtuu maallaqa gara baankii ofiitti garagalchuudhaaf akkanatti qaban hin jedhamu hundi soba. Maallaqichis immoo eessa argame jedhu kun maallaqa dhuunfaati maallaquma warra abbaa qabeenyaati malee maallaqa bataskaanaa waliin wal qaqqabu tokko hin jiru. Xalaan isaan Qees Balaay harkatti qabame sun maal jedha argitaniirtu? Argeera kafaltii akka warra kaampaanii adda addaatti kafalamuu hin jedhu ajaja kenname. Manni amantaa ibsan baasne waa'ee qabamuu isaanii waa'ee himatamuu isaanii. Hin baafne maalidhaaf ragaan bahutti eegaa jirra. Maalidhaaf waa'ee karaa amantaatiin ol qaqqabe uumaa tokko hin jiru. Maallaqni badees hin jiru, maallaqni fudhatames hin jiru. Maallaqni kun isaan ittiin onni dhaarus innis maallaqa qabateetii miti han qabame waraqaadhaan qaba fudhatee qaba innis mukkaraadha malee adeemsifamee miti jechuudha. Namooti gaafas isaan fuudhanii deeman garuu hin to'atamne hanga ammaa. Hin to'atamne haga isaan to'atametti miti. Manni amantaa waa'ee gaggeessaa mana amantaa isaanii kana hordofaa jiru? Hordofaa jiru deemanii Xaqilaa Kiraaftaa Jibuus Abuun Abrahaamis waliin deemnee gaafannee jabeessinee dhalootis goonee fidne jechumatti. Akka addunyaatti waggaa waggaadhaan boruu eebila 20 guyyaa afaan chaayinaa jedhamuudhaan kabajamee oola. Afaan chaayinaa bara 1946 irraa eegaluudhaan afaan hojii dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'e. Afaan kun amma Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti illee barsiifamaa jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi barataa afaan chaayinaa kan ta'e Pheexroos Guutamaa dubbiseen ture. Afaanichaan nagaa isin gaafachuudhaan eegala. Ayyee maal akka jette gaanoo beekumee nuu hiika? Wanni kun maal jechuudha? Akkam jirtu maqaan koo Shiyuuyu'aan jedhama. Ayyee bareedaadha. Akkamittiin afaan chaayinaa barachuu jalqabde? Kutaa 12 gaafa fitu as Yuunivarsiitii Finfinneetti ramadamee gaafa dhufu asitti afaan chaayiniffaa akka barsiisan argee achi boodadhaa kan gara afaan chaayiniffaa barachuutti dhufe jechuudha. Yaadni isaa yeroo kutaa jaajiru kitaaba hawaasaa jechuudha gara kanaa akkam fidu kan na kakaase. Achi keessa baay'ee kan sammuu kiyya keessatti fi qarooma
Chaayinaa kan jedhu ture. Qaroomni Chaayinaa waggaa dheeraa naannoo waggaa 5,000 kan jedhu. Chaayinaan dinagdeen ishiis addunyaa irratti guddachaa dhufe. Dinagdeen ishiis edda guddataa dhufe afaan ishiis bal'ataa jira addunyaa irratti. Dhiibbaan Chaayinaan addunyaa irratti uumtu guddataa dhufee jira. Dur namoonni afaan Ingilizii afaan Faransaay yuunivarsiitii keessatti baratanii yeroo dhiyeenya kana immoo yuunivarsiitii Finfinneettis afaan Chaayinaa baratamaati kan jiru. Barattoota hagamii ta'utu yuunivarsiitii Finfinneetti waliin barattu. Biyya keenya keessatti afaan Chaayinaa barsiifamuu kan jalqabe asuma yuunivarsiitii Finfinneetti waggaa 4ffaasaa yeroo darbe qabanye. Waggaa 10 kana keessatti barattoota 200 ol ta'anii digirii jalqabaatiin eebbisiisaniiru. Maastarsiin kan jalqabame bara gaddaadha. Akka gaanfa Afrikaatti maasters pirogiraamii akka jalqabaatti kan baname asittidha. Kanaaf nuti baasii lammaffaa taane jechuudha. Isa qofa osoo hin taane barattoonni biyya baratan waggaa 1ffaa, waggaa 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa argamanillee jiru. Mee jechoota muraasa akkuma dareetti barsiiftutti waan barsiisi? Chaayinaa barachuun kan jalqabamu sagalee suuraa kan jalqabamu. Afaan Chaayinaa jalqabaa dhufanii nu biratti baratan jalqaba Pinyin kan jedhamu kanaadha kan isaan baratan. Kana jechuun Chaayiniffa Laatiin iskiriptiidhaan isuma beeknu dhaabbateedhaan nuti beeknuun Chaayiniffa barachuu jechuudha. Sanaa booda wanta hiika qabaachaa dhufu fakkeenya isaa jennu meebii jalqaba irratti leessan waan yookaan immoo barannoon jalqabaa akkam kan jedhu ta'uu danda'a. Akkam jechuu barbaanne fakkeenyaaf ni haaw jenna. Ni haaw sirrii waame? Ni haaw. Yes, sirriitti waamte. Ni haaw jechuun akkam jechuudha. Yeroo kamiifuun ta'a, nama kamiifuun ta'a. Garuu kabajaaf yoo barbaanne immoo ni haaw jenna. Namoota gurguddaa ni ol jiranii kabajaaf yoo barbaanne ni haaw jenna. Deebiin isaallee ni haaw yoo jedhame ni haaw jedhamee too deebifama. Kanaafiyyuu amma ni haaw yoo siin jedhe ni haaw jettee na deebita jechuudha. Biyya keenyatti egaa dhaabbileen Chaayinaa hojiiwwan adda addaa irratti isin hojjetanii carraa hojii qabaa namoonni qacaramanii hojjetaatti hin jiranii warri eebbifamanis. Galatoomii akka carraa ta'e ammaa fi barachaa kanan hojjedhu. Hojii biraadhaan hojjedhaa Itoophiyaa Investiment Commission Investment Promotion Expertiidhaani. Kanaaf direct foreign direct investmentiin Itoophiyaa dhufu yookaan investmentiin biyya alaa irraa Itoophiyaa dhufu naannoo parsantii 60 ta'u Chaayinaa irraa kan dhufu. Warshaan banamuu dhaabbanni konistiraakshii yookaan immoo dhaabbanni ijaarsaa baay'een isaa kan Chaayinaa jechuudha. Ijaarsi gurguddaan Chaayinaan hojjetama. Telekoom irraa kaasee seektara hunduma jechuun ni danda'ama. Seektara hunda irratti warshaan fi akkasumas piroojeektiin Chaayinaa baay'ee babal'atee waanta jiruuf yeroo kanatti carraan hojii almost gaaraantii jedhamuu danda'a. Namni Chaayiniffa beeku hojiin dhabu. Guddaan si galateeffadha yaada nuu kenniteef mee nagaatti nu dhaame afaan Chaayinaatiin akkamitti nagaa namatti dhaaman? Afaan Chaayinaatiin karaa adda addaatiin nagaa walitti dhaamuu danda'ama garuu isa salphaasaan seetimaa zaayijeen yeroo dhufu lagarraa akka jechuuti. Ayyee guddaan si galateeffadha yaada nuu kenniteef anis asumaan nagaa sitti dhaammadha jechaadha. Galatoom.